akka addunyaatti anaaf garuu tokkoffaa akka ta'e wallee tokkotu jira. Gaafni Ali Birraa beeku gaafni Birraa nambarii eliluu gootee irraa qabee siloo bal'in qabu silanii bararooy. Bakki kun handhuura Dirree Dhawaatti paarkii guddaa iddoo magariisummaadhaan nama Dirree Dhawaa keessatti beekama. Sallaa Baalee Jimmaa maal guutuu Oromiyaa irra wajjin naannofne. bakkitti Ali Birraan nambarii ejee wallisee lagaarreen. Maaliif yaada akkasii akka yaadee dubbate gaafa sana sammuu akkamitti akka inni yaadee dubbate bara akkasii keessatti diina keessa taa'ee akkamitti akka inni ibse. Yaa Rabbi yaa jabaa hirkoofsumaan qabaa. Gaafa asitti awwaalchaaf reeffa isaa simatan osoo kanas hin tuyne hunda eeggattee of karaa irra deemuu qabdu sana eeggattee deemuun akka isaa kanatti baay'ee ulfaata. Egguu waliin dhufne akka ijoollee gad deebinee taphanna. Haasawni keenya namni nu bira taa'u. Magaalee yaa jaalallee tiyyamee bilisummaadhaaf duula ka'imee biyyaaf duula ka'imee. Weellee Ali Birraa dhaggeeffataa aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, afaan Oromoo baranne. Dirree Dhawaa dhugaa bishaan laga harree jaalala akkana takkaatu nagarree jira. Haramaayaa dhugaa bishaan haramaayaa jaalalti akkana harkattu faayaa jira. Wallee ajaa'ibaa isa faranjiin kaantirii jettuun san. Televezyiiniin OBS bakka dhaloota isaa handhuura aartii fi aartistoota hedduu magaalaa Dirree Dhawaa yeroo dhayne. Afran qalloo ogguu maqaa kaasan laga harreen osuun kaafamneen ooltu. Maaliif qophii televezyiinii OBS kanaa wajjin nu wajjin dabarsaa. Bareeda uuma faaya addunyaa. Tole akkuma na boodatti argitan bakki kun handhuura Dirree Dhawaatti paarkii guddaa iddoo magariisummaadhaan nama Dirree Dhawaa keessatti beekama. Bakki kun magaalaa keessaa bakka ija. Magaalaan Dirree Dhawaa gaafa Ali Birraa boqotu jedhan namoonni seenaa isaa qorannoo isaa dhiyeessan. Dirree Dhawaan gadditee jedhanii gaafa asitti awwaalchaaf reeffa isaa simatan sloogaansiin ture kana tureedhaan. Dirree Dhawaa wanni gadditeef nama guddaa nama jaallatamaa dirree ba'ee akka biyyaattu bakka ga'e maratti jaalaluma isaa himamu san dhabde Dooktara kabajaa Aartist Ali Birraa. Egaa bakki ija taate kunis yaadannoo isaatiif maqaa Dooktara kabajaa Ali Birraatiin iddoo mogga'e paarkii Ali Birraati. Har'a waa malee miti kan bakka kana barbaanneef seenaa Ali irraa waa jechuuf qophii televezyiinii OBS kanaa wajjin nu wajjin dabarsaa. Ani maqaan kiyya Mahammad Muusaa Correeti teessoon tiyya laga harreeti araddaa duwwaa 8 ganda afran qallooti. Afran qalloo ogguu maqaa kaasan laga harreen osuun kaafamneen ooltu. Maaliif teessoo isaaniitiitu achi teessoo hawwisoo afran qalloo bakkitti Ali Birraan nambarii ejee wallisee laga harreen. Kanaafuu anganda san irraa hin dhufe. Aanaa fi Ali Birraan umritti yoo fudhanne daaddaadha. Gaafni Ali Birraa beeku gaafanni Birraan nambarii eliluu gootee irraa qabee yaadni sirba irraa qabee nin beeka. Dhaloonni isaa kaabaa gartee ganda Shamaktariyaa achi dhalatee achirraa ganda qoree
ganda qoree irraa caattara galanii mana adaadaasaa achi guddate achirraa kaanii hawwisoo ijaaranii hawwisoon teessoon sila gaarreeti Alii Birraa sirba eegalerraa qabee haga du'atti nin beeka. Akkundi milmee galaana baaraay akkan seenteeni yaada nan bararaay silaa bal'in qabu silanii bararaay. Jedhugaa. Alii Birraatu weellise. Alii Birraa weellise. Gosa muuziqaa keessaa maali kun? Kun opeeraa jedhanii. Ulfaataadha. Ulfaataadha hedduu. Ulfaataadha. Nama barnoota isaa qabu malee nama ogeessa ta'e malee kana hundi hin danda'u kan. Ijoollummaa kiyyarraa Alii Birraa dhaggeeffataa guddadha. Sirba weellee Alii Birraa dhaggeeffataa Oromummaa baranne. Weellee Alii Birraa dhaggeeffataa aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, afaan Oromoo baranne. Oromummaa baranne. Weellee walaloolee Alii Birraa dhaggeeffataa sabboonummaa baranne. Walaloo Alii Birraa dhaggeeffataa qabsoo Oromoo baranne. Qabsoo Oromootti seenne. Weellee Alii Birraa dhaggeeffataa biyyaa baane. Biyya ormaa teennee weellee Alii Birraa dhaggeeffataa ittiin bashannanaa, ittiin biyya yaadataa, ittiin uummata yaadataa turre. Gara biyyaattis yaamicha Alii Birraa weellee Alii Birraa dhageenye gara biyyaatti deebine. Biyya keenya keessattis weellee Alii Birraa dhaggeeffataa jiran. Alii Birraa waan si ajaa'ibu waa'ee kiyyarra waa'ee isaatiin beeka osoo irra wayyinna. Wajjuma ollee bullee. Takkaa wadda baaneetis hin beeknu. Biyyatti deebi'ee. Aha osoo biyyattuu hin deebi'in dura malee galgalaa ganama wallee dandisaa wanti boraatii tiyya cinaadhaa dhabamtee hin beektu takkaa'oo maaliin jechaa ture bara lama hojjennu san jechuudha. Maaluma qaba adeeroo gaafuma tokko rabbiin biyya fidee isuma ijaan akkanatti arkee fedhii akkasiitiin hawwaa ture. Rabbiin kiyya ji'a lammoo sadii hunguunne ari'ee biyya fide. Koordineetariin sagantaa isaa awwalusumaan hin taane obboleessa kiyya. Waltajjii ka geggeessu awwalusumaan hin taane takka jennee Asallaa, Baalee, Jimmaa maal guutuu Oromiyaarra wajjin naannofne. Namuma wajjin dhalatee wajjin guddatee waan yaade waan hawwee hunda wajjin godhe taanee qotu. Alii Birraa kubba carqii wajji taphachuu turre. Kubbaa tana bututturraa hodhannee wajji gaafa taphannurraa eegalee ilaa hanga fuula Rabbii galutti gaafa hojii jirrus hojii jirra. Gaafa adda jirrus waliif jirra. Takkaa addan baane maaliif hawwisaan jaal kiyya. Hawwisaan jaal kiyya waan ta'eef akka gaariitti hin beeka akka yagguu waliin dhufne akka ijoollee gad deebinee taphanna. Haasawni keenya namni nu bira taa'u yoo gidaara duubaa nu caqasisa ijoolleen mana kana wal ga'ee jira. Akka durru ta'e keenyatti haasawni. Iskandar yookaan immoo artist Iskandar naan jedhani asuma jiraataa Dirree Dawaadaati. Hoggaan dhageeffadhu jechoonni inni sirboota keessatti fayyadamu jechoota cigoodha. Jechoota cigoo hoggaan siin jiru jechoota hiika lama qabu kan namni afaan san beeku itti walii galuu danda'u. Barnootuma afaan Oromoo gizee iskoolatti mana barumsatti yennaa barannu waan akkas akkasiisan maali jee gizeen seenaa qoradhu wallisaa hangafa bu'uura aartii afaan aadaa Oromoodhaa akka ta'e nu badde waan inni jiruurraa yaan alii kan hin baruu danda'e jechoota isaa jechoota isaa keessaa dirree dhawaa dhugaa bishaan laga harree jaalala akkana takkaatu nagarree jira. Haramaayaa dhugaa bishaan haramaayaa jaalalti akkana harkaattu faayaa jira. Si galeemi gubbaa yoo ilaalte akka biraati keessoo butee yoo ilaaltes akka biraati baay'ee aartiin akka abbaan itti hiikkateedha. Wallisaan waan takka hoggaa jiru wayirra dhaabbatee jira. Saniifuu hagaluufiif ni galti jechuudha barbaadeeti.